السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى أدوة التماتك قبنا إن اسمع لي قدانتون ورون يوكين سيران على بيا يمن كيس جرتن نانو كميتو يجو نانو كميتو أدو إن كل لاين ولي دبر ساجرو أكا بيات تيجو وانتي سانجي تاجران Godaantonni Afrikaa irraa dhufan kuni lammii Yemanii naannoo daangaa Suudiitti qabanii maallaqas gaafatu, ni ajjeesu, ni dararu, ni rakkisu. Kanaaf nurraa bahu jedhu. Haqummaan isaa hangam dhugaadhaa? Dhugaadhaa kan hin beeku. Garuu godaantota kana keessa namoonni hamoon sarara hammeenyaa keessa jiran ni jiran dhugaadha. Waan hamtuu warri dalagan hedduu jira. Haa ta'u malee namni miskiinnis gaariinis komaan beeyne biyyarraa soba beeyni mataan isaatu maallaqa barbaada. Biyya Arabaa kanatti karaa qaxxaamuraan namaa dabarti jedhee sobamee maallaqa guddaa kaffalee karaa kana dhufee kan qaama isaa dhabe, kan miila isaa dhabe, kan harka isaa dhabe, kan ija dhabe hedduu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma godaantota yookiin IOM yeroo baay'ee gabaasaas ture irratti hojjetaa ture. Amma godaansi seeraan alaa naannoo Itoophiyaarraa baay'ee daangaa dabre, baay'ee jabaate. Keessattuu naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, naannoo Oromiyaa, naannoo sadeen kanarraa naannoon biraas darbee ni jira. Inni kun baay'ee biyya kanatti dargaggeessa ijoollee ganna 11-12 irraa kaasee hanga ga'eessa waggaa 35tti daandii kanarratti argate jechuudha. Irra guddaan isaa kara deemus biyya Suudii jedhamtu maqaa dhahachuu malee kara deemus akkamitti akka deemus hin beeku. Tokko dallaaltotaan sobamee deema. Saalaan ammoo dhiiraa fi dubartii shamarran keessattuu umriin isaanii ganna 15 irraa kaasee hanga 23-22-25tti jiru ni baay'atu jechuudha. Kanaaf dhaamsa irra isinii qabu tokkoffaa muhaafazaa Shabuwaa irratti kaleessa Tigrootaa fi Amaarota daangaa malee naannoo magaalaa Shabuwaa Ataq jechuu magaalaa Ataq naannoo Maas jedhamurraa humnaan baasanii nama 3 rasaasaan rukutanii hospitaala jiru. Namoota kaawwan ammoo Saharaa keessatti darban. Naannoo biraatis naannoo Maharaatis oduu isaa dhagaa jirtu. Naannoo huduudattis ammoo waan ta'amaa jiru hundi keessan argaa jirtu. Kanaaf walii dhaamaadha. Tokkoffaa namoonni haaronni gara biyyaatii dhufan akka hin dhufne, namoonni ammootu naannoo kana jiran of eeggannoo akka gootan, waraqaa baqataa akka qabdan, waraqaa keessan akka ittiin akka deemmattan aarii kanaan jechuudha. Soba infoormeeshinii sobaa miidiyaarra faca'aa jiru kanaan Habashaan Yemanii tokko adanitti ajjeefte, huduuda irratti nama 5 ajjeesan, nama 2 qabanii hawaalaa gaafatan. Wanni jedhamu kun sababa itti yaada kana babal'isanii miidhaa godaantota kanarraan gahan jechuudha. Gama mootummaatiin gara biyyaatti galchuu yookiin gara biyyaa isaaniitti ofirraa deebisuu hin danda'u. Waan baroota hedduu argaa turre IOM wal tahanii yeroo gabaabduu tokko ni hojjetu, achi booda ni dhaabu. Namoota kana naannoo tokkorraa gara naannoo tokkoon dabarsu. Amma dheengadda warra Mahararraa qaban Hadramootitti gad darbanii har'a warra kaleessa warra Shabuwarraa qaban Shawwabaa fi daangaa Maaribitti darbanii homaa kun jijjiiraman fidu. Uummanni keenya ammoo tun dhaga'u. Keessattuu dargaggeessi biyya ofiirratti abdii godhatee dugda isaa hidhatee gad jedhee kan qotatu qotatee, kan baratu baratee, kan daldalatu daldalatee dalagaa xiqqoo osoo hin tuffatin yoo jiraate biyya ofiititti qaama guutuutiin jiraachuu, nagaan jiraachuu wanni caala hin jiru. Biyya Arabaatii maallaqni dhufu hin jiru. Soba malee, hanna yoo ta'e malee, badii yoo ta'e malee namoonni hedduun karaa kana kanaan na'aa oolan yeroo baay'ee ni beeku. Haalli naannoo kanaa amma ammoo daran ni yaaddessa. Akka hawaasni keessa darban kun itti ka'u, akka hawaasni keessa jiran kun gargaarsan gooneef waan tokko tokko hin gargaarreef
warroonni miidiyaa qaban soba kan akkanatti faffacaasaa jiru jechuudha. Akka namni ija hin taaneen si ilaalu. Akka namni Yamaniin xiqqoo mallee tola siif hin oolle waan hamaa kana akkanatti facaasaa jiru. Kanaafuu haalli jiru baay'ee fokkataadha. Informaashiniin isaan ammoo miidiyaa gurguddaa irratti dabarsaa jiran baay'ee fokkataa ka maqaa namaatis ta'e gocha namaa irraa achi fagaate waan ta'eef of eeggadhaadha. Namoonni naannoo daangaa Suudii jirtan ammoo meeshaa waraanaa qabatanii warri sirbitan warri waan garaagaraa gootanii viidiyoo of waraabdanii sooshaal miidiyaa irra gadhiiftan isiniif jabummaa fakkaatee garuu namoota biyyaatiif kuni gaaga'ama guddaadha. Jarri kuni yeroo gabaabaa keessatti biyya kana nu harkaa fudhatu. Walleenjisaa jiru. Meeshaa gurguddaa qabu. Ka isin gootan caalaa isaan naannoo biraarra waan Suudaanitti dalagame waan biyyoota birootti dalagame viidiyoo isaa as fidanii waan adda addaa suuraa isaa as fidanii Yamanii fi daangaa Suudiitti jechaa jiru. Kan keessanii gaafa qabatamaan argame maal akka ta'u hubannoo keessa galchaa isin jechuu barbaada. Keessattuu godaantonni warri maatii qabdan warri ijoollee qabdan of eeggannoo godhaadha. Haala amma deemaa jiru kan ammootu sagalee tokkoon gabbahaadha ofirraa dhaabbilee miti mootummaa yookiin UN'tti iyyata kana galchuu hanga danda'ameen ammootu godaantonni keenya biyyarraa akka hin baane labsii dabarsuu namuu miidiyaa fayyadamuun Facebook ta'ee TikTok ta'ee sooshaal miidiyaa fayyadamu kamiinuu dhaamsa kana yoo dabarse lubbuu walii baraaruu hin danda'ama. Nuti ni beeyna Yaman keessatti mootummaarraa kaase hanga hawaasaatti taariba dalagu. Taariba kana osoo isaan hin dalagin namni keessa bahuu hin danda'u. Nama waraqaa qabu nama paaspoortii qabu caalaa nama isaaniif maallaqa kafalettu kabajaa qaba isaan biratti agarree jira. Naannoo Ayoomii wajjin hojjedha. Naannoo kana keessatti waa hedduu xiinxallinee ture. Ammas ammoo sababa godaantota kanneen gosaan qabiilaan wal loluu, dhuunfaan wal loluu, wal ajjeesuu, qabeenya walii hatuu, godaantotuma kana wal jalaa hatu waa baay'eetu ta'e waa baay'ee ija keenyaan argineera. Ammas ammoo maallaqa kanaan walii qabame imaaraa gurguddoo makiinaa moodeela gaggaarii ittiin yaabbatanii deeman irratti barruun ka jiru haadaa min fadli rabbi. Garuu dhugummaansa min fadli hubuush ka achirraa dhufe garuu san hin himan dhugaa san hin himan. Namoonni keenya gurguddaan isaanii warra duudaan baatee daangaa Suudiitii fi Yaman jidduutti dalagatu malee nama hojii biraa addaa qabu miti gurguddaan isaanii. Isaan garuu mana taa'anii dargaggeessa keenya kireessanii lubbuu isaa gaaga'anii deebisanii ammas numarratti maqaa fokkataa akka waliigalaatitti isayyuu warra waan kana dalagu qofan jenne akka waliigalaatitti Habashaan biyya keenya dhaaluu fi biyya keenya fudhachuu fi waggaa meeqa booda biyyi kun ka isaanii ta'a. Seenaa Abrahaatiin wal qabsiisanii waa hedduu barreessaa jiru sooshaal miidiyaa kanarratti waa hedduu dubbachaa jiru. Kanaaf hawaasni keenya of eeggannoo dargaggeessi keessattuu yeroo ammaa suuraa babbareedaa ka'uu fi sooshaal miidiyaa irratti waa maxxansuu malee dhimma dhugaa jiru walii dhaamuu hin dandeenye sirrii mitii sirreeffadhaadha dhugaa jiru walitti hima. Irra guddaan nama karaa kana deemuu nama hin dhaga'u dhugaas hin fudhatu. Ammas yoo dhugaa ittiin teessu sobuma jedha waan itti himamu kamiyyuu sobatti jijjiira. Kun sirrii mitii haalli amma jiru kun baay'ee fokkataadha. Of eeggannoo guddaa sochii gootan kamuu keessatti of eeggannoo godhaa. Rasaasaan isin rukutuu danda'u. Mana hidhaa hin mul'annetti isin hidhuu danda'u. Qaama isin hir'isuu danda'u. Isin saamuu danda'u. Ilmaan keessaniin gargar isin baasuu danda'u. Kanaaf of eeggannoo yeroo hin taane deemuu dhabuu. Bakka hin taane dhaquu dhabuu. Ani garma kootiin kanuma isinii dhaama. Qaama dhimmi ilaallatu wajjiinis ammootu dhimmi kun maal ta'uu akka qabu. Irratti dubbachuun barbaachisaa keessattuu koominiitiiwwan dhaabboleen garaagaraa dhimma kanarratti hojjetu kamuu sagalee isaa dhageessisuu qaba. Amma waan godhamaa jiru kamuu keessatti UN'n waan dubbate hin qabu, IOM'n waan dubbate hin qabu. Kanaaf dhaabboleen kun tokkoffaa mirgi dhala namaa eeggamuu qaba. Namni dhugaadha yoo biyya namaa dhufes seeraan ala yoo dhufes akkaataan inni seera idil addunyaatiin gara biyya isaatiitti deebi'u jiraachuu qaba. Isa kana akkam akka tahuu qabuu fi maal akka tahuu qabu qaamni hunduu callisuu hin qabu. Soboota hedduutu fabrakamaa jira. Mootummaan keenya
biyya Itoophiyaa sanitti godaantota Yamanii waggaa waggaadhaan iftaara Ramadaana mana moosaraa mootummatti waamee nyaachisa. Daldaloota gurguddaa biyya keenyaa qabu. Waan adda addaa qabu takka hawaasni keenya hojii akkanaa itti jedhee hin beeku. Ammas anka jechuu barbaade hawaasni Yamaniin guutuun nama keenya jibbaa namarratti hamtuu dalagaa miti. Keessattuu warri sooshaal miidiyaa fayyadamanii fi warri ammoo miidiyaa garaagararra jiranii fi aangoorra jiran baay'ee waan hamaa facaasaa jiru waan ta'eef isaanis gocha isaanii sobaa kanarraa of dhaabuu qaban jechuun barbaada. Dabalatee ammootu Yamanii fi Itoophiyaa jettuu godaantonni baay'ee jira, miliyoona jira. Asfillee hedduu jira namni keenya, nu birallee namni isaanii hedduu jira. Kanaaf baalaansii isaa eeganii dhugaa jiruu fi miidhama biyyarra jiru yoo dubbatan gaarii. Garuu soban jirre waan Suudaanitti ta'eefaa fidanii asitti maxxansanii loltoonni wayyaanee Saamrii kan Suudaan keessatti leenji'an viidiyoo isaanii hunda fidanii huduuda Yamanii jechuun sirrii miti. Amma sammuu irra guddaa warri achitti dalaguun hojjetaa isaaniiti. Baattuu isaaniiti warri isaanii waa baatu malee warra Yamanii jala hojjetu malee tokkoon isaanii hojii dhuunfaa isaanii hin qaban. Waan isaan irra jiraataniif akkamitti akka isaan jiraatanis ni beekna. Kanaaf dhugaa jiru kana haalanii soban jirre nurra kaahanii dhugaa hin jirre immoo fudhachuuf yaaduun isaanii kunis eessayyuu isaaniin hin gahu. Biyyi tun akkasiin agargaa jirtan biyya lolaan caccabtee biyya diigamtee isaaniyyuu ammoo naannootti lola hamaatu gidduu isaanii jira. Wal keessa ba'uun hin danda'amu. Garuu shabakaan yookiin sararri taariibaa hojjetu nama dhuunfarraa kaasee gosa qabiilarraa kaasee hanga mootummaatitti jira. Isaanumatu hojjeta. Isaanumatu nama maallaqa Itoophiyaatti ergeen Itoophiyaarraa nama fida. Maallaqa Itoophiyaatti hin kafaltan asii kafalattan hojjettanii kafaltan jedhanii sobanii ilmoo namaa ijoollee ganna 18 17 asittumanii maatiirraa 300 400 kabuusaa jiran. Isaan jarri hojjeteetiin namarraa buusu kun hojjetaa isaaniiti malee waa ofii isaatii waan hojjetu hin qabu. Mana hojii kana namni biyya kanatti bane irra guddaa Yamanoota. Isaan irraa faayidaa jira, isaan irraa imaaraa ijaarrachuu jira, isaan irraa makiinaa moodeela yaabbachuu jira. Garuu dhugaa san namni di beeku namu as keessa jiru beeka malee namni diida jiru hin beeku. Irraa dubbachuus hin danda'u. Har'a immoo isa dubbatan warra shabakaa san keessa jiran waan san hojjetan tokko isaanirraa wayita isaan dubbatan argaa hin jirru. Maaliifu isaan hir'ina isaanii san walii dhooysanii hir'ina kana hundayyuu lammii Itoophiyaa irratti fannisuu barbaadu. Inni kun dargaggoonni keenya keessattuu namni karaa kana jiru sarara kana keessatti illee hirmaatee hojiirra jiru of eeguu barbaachisa. Wantoonni isin sooshaal miidiyaa irratti maxxansitan gaaga'ama miskiina karaa deemu nama waan kanarraa quban qabnetti fiduu danda'a jettanii yaaduu qabda. Meeshaan waraanaa isin gaara keessatti dhukaatanii viidiyoo wal waraabdan leenjiin isin achitti gootan magaalaatitti yookiin naannoo nama afaan hin beekne nama karaa deemu. Kanarratti miidhaa inni qabaatu tilmaamuu isin barbaachisa jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti lammiin Itoophiyaa biyya Yaman keessa jiru of eeggannoo cimaa godhuu qabdanii waan aadaa namaa cabsu, waan amantii namaa cabsu, waan ammoo uummanni biyya kanaa kun hin jaalanne gochuurraa of eeggannoo godhaa. Keessattuu warri dubartiin rifeensa qullaa deemtu, kofoo akka argitee kaattee deemtu, masqalii asiin gaffannifatanii qomarra baasanii deeman. Kuni dhimma mootummaa qofa osoo hin taane hawaasa, baaliyoo hawaasa kamiyyuu eeguun sirriidha. Biyya namaa namni jiru akka biyya sanitti bula. Hedduun namaa aadaa namaa cabsee jireenya namaa faallaa dhaabbatee akka namni jibbu isa taasisa waan ta'eef gariin hubannoo dhaburraa godha. Gariin ammoo maaltu dhufaa maal na godhanii maal ta'aa waan jedhurraa dhufa. Kanaaf kana hunda laallachuun baay'ee barbaachisaa isiniin jedhuu barbaada. Galatoomaa isiniin jedhu.